Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota chaanala YouTube Abduu Jimmaa jala jirtan hundi keessan baga nagaan dhuftan daawwattoota keenya har'antanas barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e hundi keessanitti xiyyeeffattanii ka ilaallachuu qabdanuu fi ka sirreeffachuu qabdan isin qabadhee dhufe akkaataa recovery keessan emailii keessan jala recovery kaawwattanuu fi akkasumallee emailii hin barbaanne akkaataa itti isin delete ofirraa gootan isin agarsiisa. Hundi keessan barnoota kanaan hordofaan isin jala akkasumas warri chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaatii ol ka jettu gubbaa kaawwadhaa maatii kootti dabalamaa isin jira. Warri subscribe godhattanii qabdan immoo galatoomaa isin jedheera. Akkasumallee like tuquudhaan na hordofaa hanga dhuma barnoota kanaatti na hordofaa isin jira. Obsaa wajjin dhaggeeffadhaa viidiyoo har'aa tana hunda keessan fayyaddi. Bilbila fayyadamuudhaa fi Gmail isin gaafata. Namni akka YouTube banatee gakee Gmail isaa sirreeffachuu qaba. Akkasumallee bilbilatti fayyadamu yoo ta'e Gmail isin gaafata. Gmail keessan akkaataa ittiin sirreeffattanii tartiibaan isin kaawwattanu isin agarsiisa. Na hordofaa hundi keessanuu akkasuma Gmail sirreeffachuuf daawwattoota keenya siitingii bilbila keessanii keessanii seetu akkuma beennu siitingii keessa eega seentanii Google service ka jedhu okay itti gootu wayin immoo Google ka jedhu irratti okay gootu. Google irratti eega okay gootanii daawwattoota keenya haala kanaan fidii asitti isinii baasa. Manager your Google account hogguuta akkaawuntii tuqattu. Akkasuma haala kanaan eega fidee isinii baasee mata duree kanarrallee secret ka jedhu barbaaddatanii secret irra dhaabbachuu qabdu isin jedha. Daawwattoota keenya bakka kanatti Passport Gmail hin beektan yoo ta'e passport Gmail yookiin immoo Gmail keessan nama biraa jiraate wayin immoo deeffachuu barbaaddanillee akkasuma passport isaallee yoo wallaaltan majammiraadhaa bakka kanaan jijjiirachuu qabdu. Sign in to Google yookiin passport ka jedhe kana bakka kana bakka itti xiyyaa kana hogguuta kaawwanii tuqxu. Majammiraa passport keessan yoo beektan itti naqxu yoo hin beeknellee jijjiirannaadhaa fi bakka kanaan jijjiirachuu qabdu awwalumaayyuu. Akkasuma passport ka jedhu fi lafiitii isaa xiyya ni jirti xiyya sana hogguuta kaawwanii tuqxu. Xiyya sanarra eega tuqxanii ni ilaalla walumaan laalla gara fuulduraatti interview passport dha. Passport itti naqeedha yoo beektan verify gochuu passport yoo beektan itti manattu yoo hin beeknellee forget ka jedhu kana an fakkeenyaaf ni beeka haa ta'u malee forget ka jedhu fayyadamee isin agarsiisa. Warri passport hin beekne jiraachuun maltu jechuudha. Irra baay'een keessan forget eega ogeetti gootanii connect ni gootu gootakaaf irraa baasee jechuudha passport isa. Connect eega gootanii new passport ni jedha. Asirratti new passport fayyadamee isin agarsiisa haaraa uummadhe jechuudha. Akkasumallee qubee gurguddaadhaa fi lakkoofsa adda addaa wal fayyadamee jechuudha. Qubee lakkoofsa mallattoolee adda addaa kanallee keessuma qabdu new passport akkasumallee haala kanaan itti fayyadamtanii passport haaraa uummattanii seenuu qabdu. Gmail keessan keessa change passport ka jedhu okeetti gootu guutakkaaf akkasumallee get start ka jedhu guutakkaaf okeetti gootu. Get start ka jedhu kana ogguu tokkoof eega tuqxanii haala kanaan connect your Google account ka jedhu Google wal qunnamsiis jedha. Haala kanaan okeetti gootu ka passport jijjiirrate isin immoo nama biraa ta'ee message email keessatti nu ergaa amantana message email keessatti passport ka jijjiirrate isin immoo nama biraa cabsee seenaaramu isinii jedhee isin gaafata. Isin gatii isin ta'inna ilaaltanu silaan ani biraa isin seenellee message email keessa giddeetaa isin galuu qabdiin jedha. Haala kanaan passport eega jijjiirranne duubatti nu baasa. Akkasuma two step ka jedhu ofirra jira. Akkamitti akka two step kana on gootanuun isin agarsiisa. Achi booda irraan gadi kana recovery kaa'amee jira anko kan keessa recovery keessa mallattoo raajifannoo isin agarsiisa yoo ta'e yookiin immoo bica isin agarsiisa yoo ta'e akkaataa itti sirreeffattu tokkoffaa two step verification ka jedhu kana okeerra godheen sirreessa isin agarsiisa. Akkaataa isin on itti godhattanu two step verification ka jedhu ogguuta akka okeetti gootu. Haala kanaan isinii fida two step verification eega gootanii haala kanaan isinii fida networkii kootu saffisa hin qabne. Akkasumallee passport ammaan tana qayyartanii kaatan bakka kanatti galchitu. Uumne kaane asirratti galchitanii kaatanii next ni gootu. Gara fuulduraatti nufa next gootu fi lafiitii kana next eega gootanii haala kanaan isinii fida. Ammallee get start ka jedhu ni jira asirrallee ammallee get start ka jedhu ogguuta akka okeetti gootu. Save passport ka jedhu gubbaan itti save gootanii save ta'e jira passportiin keessan. Haala kanaan save isinii ta'uu qaba. Ammallee connect ka jedhu ni jira connect gootu. Lakkoofsa bilbilaa asirra isin eegaa lakkoofsa bilbilaa keessanii irratti koodii isinii seenaa lakkoofsa bilbila akka keessa jiru jiraachuu ta'u kan isinii itti naquu qabdan lakkoofsa bilbila keessan keessa jiraatu yookiin immoo lakkoofsa isin bukkee jiraatu bilbila biraa keessa jiraatu illee isin bira jiraachuu qaba. Akkasuma lakkoofsa kanaa fi biyya keessan illee isinii filata. Eegatti naqxanii text message akka text irra isinii galu text message irra jiraachuu qaba. Haala kanaan send gootu lakkoofsa eegatti naqxanii send gootu. Ammallee koodii lakkoofsa bilbilaatti isinii seenu kana fiddanii as dagalchitu. Fakkeenyaaf koodiin ni seenaa anko oguu koodiin teelee isin ergite koodiin seenee jira. Fakkeenyaaf koodii kanatti galchuu bakka kanatti koodichatti naqa
Ega koodi jettina ke next ngora agar fundaatti no fa malle next ngora ala kana next gochuu qabdee isin jedha next gootanii gara fundaatti ofu qabduun isin jedha wata keenya turn on ka jedhu ni jira oggu takka ni tuqxu haala kanaan two step verification on godhachuu qabdu step verification on godhachuu qabdu bakka kanatti turn on eegasini jedhee asirratti turn off jedhamti ofi osoo hin tuqin dudduubatti deebitu bakka kanaan turn off kana akkuma kanatti dhiiftanii dudduubatti deebitu isin jedha wata keenya wanni hin gooton emailin keessa recover email kun kan recover jala kaa'attanutti gatii ta'ennaan kana yoo off gootanii ammallee irraa baaftee jechuudha two step verification ofi gootanii jechuudha amma two step verification on ta'e jira irraa bee dudduuba deebi'ee isin agarsiisa yeroo dudduubatti isin deebisu yeroo dudduubatti deebinu haala kanaan two step verification kan jedhu on ta'e jiraan isin jira akkasumallee recovery email keessaniidha yoo inni mallattoo raajifannoo isin agarsiisaa ta'e recovery email keessanii mallattoo raajifannoo irra haala kanaan amma kun verify ta'e jira haala kanaan sirreeffachuu yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa achirratti nadhee kaane asirratti nu bahaa kuno ammallee recovery keessan sirreeffachuu barbaadan recovery gubbaan jedhu hanko verify ta'e jira atoo malee gara fundaatti oggusinoofu recovery keessa irra eega tuqxanii gara fundaatti sinoofa paaspoortii isin gaafa sinoofa paaspoortii isin gaafata paaspoortii kan Muhammad anallee itti nattu ammallee asirratti kanuma moolii umne kana sana itti nattu eegatti naqxanii next gootu ammallee fuulleefiti kanaan next eega gootanii gmail irraa baasu irraa jijjiiruu barbaadan an jedha an jijjiiruu an verify fi ta'e jira anko yoo keessan verify fi gatii hin taane ennaan mallattoon next ka jette gurraattiin kuni yoo verify fi ta'e himullattu yoo verify fi hin ta'inoo next kun ni mullatti gmail keessan bilbila keessan irra hin jiru yoo ta'e gmail sun gmail asirra recovery jala keessan kun bilbila keessan keessa bade yoo ta'e ka bilbila keessan keessa jiru irra naquu qabdan asirratti kan irraa balleessitanii yoo jiraate oo next gootanii gara fundaatti deemtanii isin jedha daawwattoota keenya fakkeenyaaf anko ni jira asumatti next anko verify fi ta'e jira isin jedha isinoo next gootanii kanallee gara fundaatti deemtanii koodii gmail kanarra isin seena gmail isin recover Gmail ammas amantana asirratti kanarra koodii isinii seenaa koodii sana fudhattanii irra galchitanii koodii sana Gmail keessa galtanii fudhattanii irra galchitanii isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan warra asirratti Gmail bilbila irraa hin qabne yoo jiraattan Gmail asirra kaa'uu qabdan ka bilbila irraa qabdan ta'uu qabaan isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan itti naxxanii gara fundaatti ofu qabdu recovery akkasitti haala kanaan verify godhachuu qabdu isin jedha recovery keessan yoo akkasitti Gmail bilbila keessan irra hin jirre itti naxxanii koodiin isin seenuu hin danda'u isin jedha koodiin haala kanaan isin seenuu danda'a ammallee lakkoofsa qulfii asirraa banamteertu qollofamteerti haala kanaan two step verification irra okay gootanii viidiyoo kan argifatan sirreeffachuu dandeessanii akkasumallee recovery keessan illee kan isin ajjala kaa'uu qabdan lakkoofsa bilbilaa keessan kan asirra jirudha emailiin keessan yookiin lakkoofsi bilbilaa keessan illee isin bukkee jiraachuu danda'a gmail yoo kan bilbila keessan irra jiru ta'uu qaba kaasirra xanu akkasumallee yoo bilbila keessan irra hin jirre haaraa uummattanii ittiin seenuu qabdan malee gmail nama biraa asirra galchuu hin qabdan isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan ofirraa wanni gochuu qabdanii sirreeffachuu qabdu isin jedha akkasuma daawwattoota keenya asirratti immoo wanni kabira gmail bilbila irraa hin barbaanne bilbila keessan irraa haqxanii ammallee karaa sirrii ta'een irraa haquu yoo barbaadan okay walakkaatiin beesin agarsiisa kuruumii bilbila keessan ni seentu ofirraa haquu yoo barbaadan gmail sana kuruumii keessatti eega seentanii bakka isin ofirraa itti haqxanu isin agarsiisa kuruumii keessatti okay gootu yookiin immoo kuruumii namni hin qabne jiru kuruumii keessan irratti hogguu takkaaf okay ni gootu sentanii kuruumii irraa geessanii tuqaa sadiin asirni jirti tuqaa sadiin kan hogguu takkaafni tuqxu siitingi kajee ni barbaadu rangaree kana siitingi irratti tokkee gootanii paaspoortii kajee ni jira paaspoortii irratti tokkee gootanii ammallee gad dhuftanii asirratti akkaawuntii barbaadan feesbuukii keessan ka verify ta'e gmail keessan verify ta'e ka bilbila keessan irraa isin haqxanii as keessatti argamuu danda'a as keessa seentanii erruma gaxuuxanii paatarnii isin gaafata akkuma kanaan erga gaxuuxanii dileet kajee ni jira asirraa illee balleessuu qabdan dileet gootanii gmail bilbila keessa irraa awwala haqxan sana erruma haquu qabdu haala kanaan asirraa irraa haquu qabdu isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan ofirraa haqxanii gmailiin baduu danda'a akkasumallee eega isin balleessanii guyyaa hanga torban takka bilbila keessa irraa jiraachuu danda'a maaliif awwala verify eega gootanii yookiin immoo yoo recover jala keessanii awwala paaspoortii verify gootanii raattanii argamuu danda'a akkasuma koodii yeroo gmail isinii seene bakka recover sanaan gmail keessan keessa yeroo koodiin isinii seene koodiin yoo isinii dafee galuu ide ol kajettu kaaranii kaawwattu ol kajettu irraa kaatanii koodiin isinii seenuu danda'a jechuudha asirratti galtanii
asirratti haala kanaan koodii amma fakkeenyaaf asirra ni jira kunoo anko qayyare keessi immoo nama biraati dhimisejjinaa galcha ana waan ta'inaan irra galee ilaalu yoo namni bira yoo akkana Gmail yeroo biraatiif milikkita sin agarsiisee irra seentanii namoota bilbila keessan keessa sana ilaaluu qabdanii sin jedha haala kanaan yoo Googlein milikkita sin yookiin misejji sin erge irra tuqxaniituma ogguma sana ilaaluu qabdanii sin jedha isin ta'uu fi nama biraatu sin gaafachaa waan jiru ennaan akkasuma haala kanaan asirratti addisiin kan isin seenuu asirratti soonsil kan jedhu ni jira soonsil kan jedhu kana addisiin seenuu danda'a sin jedha wattu keenya haala kanaan keessa fudhattanii irraatanii bilbila keessa irraatanii verify godhachuu qabduun isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan hundi keessanuu Gmail ofirraa haquudhaa fi akkasumallee koodii isin seenaa koodiin Gmail bilbila keessa irra jiraannaan isin seenuu danda'a seenuu hin diduun jedha koodii asirra jiraannaan yoo Gmail sun bilbila keessa irra hin jirre yoo bilbila keessan irra hin jirre koodiin seenuu dhiisuu danda'a isin jedha karaa lammataa karaa isin ofi delete ofirraa gootanuun karaa lammataa karaa itti isin delete ofirraa gootanuun Gmail bilbila irraa hin qabne takka yookiin irraa haqxan takka bilbila keessan keessatti kan argamuu danda'u bakka inni itti argamuu danda'u isin agarsiisa Google service eega filattanii Setting sentanii eega filattanii Google Manager kan ni filattu mallee Google account kana eega filattanii asirratti daawwattoota keenya ana Gmail kanarra ni galfadhee karaa itti argachuu dandeessanu Gmail isin recover jala keessana haala kanaan recovery jala jiruu fi Gmail jala jiru isin agarsiisa eega haala kanaan keessa sentanii bakka kanatti bakka inni itti argamuu danda'u isin agarsiisa mallee security jala security jala eegangalee security jala eegangalee ola xoftu gara oliitti egola tatani asirratti passport manager ka jiru guuta kaawni tuqtu passport manager ka jira eega tuqtanii ammallee ka bilbila irraa haqxan asirratti argamuu danda'a google.com ka jiru ni jira an google kana asirratti patternii bilbilaa sin gaafata patternii bilbila keessanitti naqxanii bantu yookiin immoo keessan gaafachuu dhiisuu danda'a haala kanaan as keessatti argachuu dandeessan google bilbila irraa haqxan guuta ka verify gonaan as keessatti save isinii ta'a isin jedha daawwattoota keenya eega save isinii ta'ee as keessatti argachuu dandeessu as keessa haquudhaaf immoo irruma tuqxanii osoo hin taane delete ka jiru filafiitti editing ka jiru kana filafiitti delete gochuu barbaadan achirraan haquu barbaadu irraa haqxanii ogguuta akka haqnaan haqaa malee itti deebisanii Gmail sana sirreeffachuu barbaadna yoo immoo sirreeffachuu barbaadanii chain ka jedhe bakka nama sana isin agarsiisee kee bakka passport itti jijjiirratanu haa ta'u malee bakka manager passport manager bakka jedhu kanaan yoo Gmail sana maqaa sana haquu hin barbaanne passport itti jijjiirrachuu yoo barbaadan jechuudha passport itti jijjiirrachuu yoo Gmail sana haquu hin barbaanne Gmail sun bilbila keessa irraa balleessuu yoo hin barbaanne jechuudha daawwattoota keenya Gmail sana bilbila balleessuu hin barbaadan taanaan asirraan koodii jijjiirachuu qabdan giddeetaadha bakka biraatiin forget gochuu hin qabdanu sign into Google ka jedhe kana sign into Google ka jedhe kana seentanii paaspoortii keessan jijjiirachuu qabdan bakka biraatiin jijjiirachuu hin qabdanu eega achiraan paaspoortii jijjiirratanii irraan gadi kana two step verification fi recovery illee lakkoofsa nambaraallee yoo naqachuu barbaadan bakka kanatti haala kanaan bakka kanaan paaspoortii ka jijjiirachuu qabdan giddeetaadha isiniin jedha daawwattoota keenya akkasuma haala kanaan itti fayyadamaa sin jedha record video keenya har'aa tana hundi keessan irraa fayyadamtu namoonni takka nam takka YouTube irra fayyadamuudhaaf Gmail isin barbaachisa Gmail keessan seeraan eeggachuu isin barbaachisa namoonni fageenya ta'anii yoo isin Gmail keessan cabsan akkasumallee yoo isin verify godhattanii qabaattanii bilbila keessan irratti verify godhattanii yoo qabaattan namoota fageenya isin cabsanu Google message isin galcha haala kanaan ammaan tana an qayyareen kee miti kunoo haala kanaan milikkita asirratti isin galcha jechuudha asirratti ka passport cabse isin immoo kunoo Google account update ka godhe update two step verification update ka jedhe on ka godhe si immoo na biraatedha asirratti Google account update Google kee haaromsee si immoo na biraatedha asuma two step verification on ka godhe si na gaafata ana waan ta'ennaan irra galeen ana jechuu qaba isinillee isin waan ta'e yoo na biraa ta'e akka nanni biraa seenaaru beekaa isin jira yoo message akkana isin seene nanni biraa akka account keessan cabsaaru beekaa akkasumallee warri YouTube fayyadamtanu irra galaati haala kana sirreeffadhaa video kana sirriitti dhaggeeffadhaati akkaataa itti koodii itti verify gootanuu fi akkasumallee recovery akkaataa isin jala kaawwattanu haala kanaan yoo illee isinii galuu dide bilbila takka qabadhaati sagalee namaa dhaggeeffadhaati bilbila takkatti sirreessaa isin jira hundi keessanuu video keenya har'aa yoo isinitti tole like tuquun irraanfatinaa channel kanaaf haaraa warri taatan subscribe godhaatii ol ka jettu gubbaa kaawwadhaan hordofaa akkasumallee warri channel kana verify subscribe godhattanii qabdan galatooma isiniin jecha hanga barnoota dabalataatiif walitti dhufnutti nagaan naa tura.